بك نفقايا الضخم الورثي قرانا النقوديسي خرزار النولنيسي تمشي خوخنا الماخو هدر رب دابيني ربي قبر لكيسين إساتي وانكين ديسيني قرآن خنك بدو هذا جن الرحمن المنخو يا مراتية قرآن الخيونتية إن يما بك نفقايا سما أماله يا المخو والنناف قاله رب مراه أركاتا ملكي أرف تنبوري اللي ربي سيفته وهالله خالق أخيك والله نفسي يادا في شيطاني سيدقي سنكين كيله المنخو يا مراتية قرآن خايونتية إن يما أبك نفقايا أبوني الرفيسيسو الماندين خنقوديسو تنبو في جيمان دالتيسو خنخداتو المنساتي دور إسلام سيها أقودو المدين المبياتي دور إسلام سيها أقودو المدين المبياتي المنخو يا مراتية قرآن خايونتية إن يما أبك نفقايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا بيجي أرومو مسلم ميديا نجني ربك كل سران تيبك جيرتان جفتو سنرد تاجراتو درسين كنا كتربان الردمات انتري إن شاء الله تعالى قويا كميسا يا نجا ولت ديبنيت نجنة إن شاء الله درسي mata dureen isii waan wudu'a namarraa balleessu yookiin maaltu wudu'a namarraa balleessa waan wudu'a diiguu waan wudu'a namarraa balleessu shuruuxa salaataa shuruuxa wudu'a asiin dura fudhanneetiin hin jirra eega shuruuxa isaa fudhanneetiin hin jenne waan duuba argitee wudu'a akkaataa itti argamsiifnee jirra waan wudu'a namarraa balleessu wudu'a kana maaltu namarraa balleessa وان جرمو كان وليد برسنا بإذن الله تعالى ودوني ومهمي توقو ودوني ونرقمين سلان يرقمو هندنده عبادان طهارت الراتي
xahaaraan akkaataa isii itti sila shari'aan itti lafa keette saniin jala deemaniitiniin akka isin nama jalaa hin hammaanne faana bu'anii barbaadanii akka isin guutuu taatee nama argamtu yaalutu iyyuu barbaachisaa jechuudha. Saniifu waan wudu'a balleessu maaltu wudu'a balleessa maaltu hin balleessine wanni balleessu mee akkami argame waan jedhamu kana walii dabarsinaa bi'iznillaahi ta'aalaa qalbiidhaan duuba argitaniitiin inshaallahu faana bu'aa bi'iznillaahi ta'aalaa. Nawaaqinni wudu'a wanni wudu'a balleessu duratti takka jennee yoo laalle wanni wudu'a namarraa balleessu alkhaariju min assabiileyni tokkoffaa qabxii duraa irraa wanni wudu'a namarraa balleessu wudu'a namarraa diigu alkhaariju min assabiileyni وهو خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مزي إن دوبا الخارج سبهات من السبيلين كرالما وان بهات هيتو يو وضوء نمر بلسا قبطي دراكي ستي ونرالالو وان كرالما تين نمر بهتو يو وضوء ديك qaama namaa kana rabbiin akkuma mataallee nama uume ijallee nama uume miilallee nama uume jedhe bakka waan nyaatan kana karuma nagahaatiin karaa nagahatti isaa deebi'uun irraa bahu rabbiin asliin uumamaan godheetiin jira. Ka rabbiin uumamaan namarraa bahuun kuni fayyaa namaa tahe kana inni kuni wayta bahu waan balleessu qabaa waan duuba argiteetiin yoo inni baheetiin jedhe wudu'a balleessuu dandahu ka wayta namarraa baheetiin jedhu fayyaa qaamaaf tahu ka immoo gara wudu'a wayta deebineetiin jenne wuduuni namarraa badu waa hedduutu jira jechuudha. Qaama kana keessa karaa lamatu jira. Karaa duuba argiteetiin rabbiin gara olaanu kanaalleen karaa itti godhe qaama keenya kana funyaan illee afaan illee gurri illee hattan qaawwi rifeensa jalaan seenullee waan duuba argiteetiin haxiqqaatu karaa gara qaamaatitti seensi godhame. Ka'am irraa baannu kuni gara gattaa'insaa kanaan gara gadii kanaan jechuudha. Karaa lamaan rabbiin nutti uumeetiin jedhe waan bahatu yoo wudu'a namarraa balleessaa jechuudha. Sannin irraa gaa'ixun aw bawlin kuni bawlii guddaa yookiin duuba argiteetiin bawlii xiqqaa sagaraa duuba itti seenaniitiin jedhan ka guddaatii fi ka xiqqaa jedhameetiin akkasi beekamaa ka tahe ishaarama malee namni cuftinuu irraa beekaa waan rabbiin duuba argiteetiin uumamaan namaa kenneetiin jedhe kana wayta irraa dubbatan namni cuftiin faama. Lamaan kuni wayta karaa kanaan wanni silaa rabbiin fayyaaf namarraa bahu kuni namarraa baheetiin jedhe wudu'a waan diigurraa qabxii duraa tokko jedhameetiin lakkama. Aw bawlin gaa'ixi beekamaadha sagaraa yookiin haajaa guddaa kan namni duuba argiteetiin ufirraa gegessu isaatiin fayyaa qaamni si argatu yoo inni si keessatti hafee yookiin tureetiin jedhe rakkoon adda addaa kan namarratti duuba argitee gaddeemu rabbiin isaa namarraa baasuudhaan ka fayyaan hedduu namaaf jiru. Aw bawliin takkii bawliidha. Bawliin kun ka fincaanii kana inni namarraa bahuudhaan fincaahuudhaan isa ofirraa baasuudhaan fayyaa duuba argitee argatiinsaaf ofirraa baasuu kanaani osoo qaama keetirraa bahuun nageenni jiruuyyuu wuduun ni bada yoo dura wudu'a qabaatteetiin jette. Fincaan yoo fincaaheetiin jedhe namni tokko wuduun badeetiin jira beekuudha. Wuduun ni bada waan wudu'a irraa balleessu tokko jechuudha. Namni gariin kuni waan irraa himan maal qabaa namni duuba argiteetiin mana fincaanii seenee yoo baheetiin jedhe yoo gattaa'eetiin jedhe ni beekaa waan irraa himan maal qabaa kuni waan duuba argiteetiin irraa nama barsiisan qabaa jedhameellee akkasillee sammuu keessatti hamiluun irraa ni danda'ama. Haa ta'u immoo waan sila wudu'a balleessu kana wayta itti deebi'anii dubbataniitiin jedhan mee waan akkamiitu shar'iin duuba argitee wudu'a ni balleessa jettee irraa dubbatte. Ka sammuudhaan yookiin aqliidhaan fahamuun tahine mee gara shar'iitii wayta laallee jenne waa hagamtu balleessuu akka danda'u irraa laallaa jechuudha. Fincaan ni balleessaa jechuudha beekamaadha. Namni cuftinuu ni beekaa
akkuma san duuba argitee shar'iileen akka inni balleessu irraa dubbatteetiin jette kunniin yoo namarallee bu'eetiin jedhe najisa inni yabbinna qabuu fi kafincaanii kunillee yoo qaamaa fi hoccuu fi bakka tokkorra yoo bu'eetiin jedhe waan dhiquun barbaachisu in najisaa jechuudha. kunniin duuba argiteetiin waan san irraa lakkaamaa qabxii durarra akkasuma ammallee awriihin riih hafuura hafuurri kunillee karaa amma gaa'ixi yookiin mana udaanii keessaan ba'u kanaan hafuurri namarraa baati hafuurri tunillee wayta namarraa baatu fayyatu jiraa haa afaaniin isiin duuba argiteetiin namni itti qaanfatu malee namarraa bahuu keessatti fayya keessa jira hafuurri kunillee yoo namarraa baheetiin jedhe wuduun ni badaa waan wuduu balleessurraayii tokko jechuudha. awdamin kalakkahaa jiru kun qabxima duraa keessatti waan karaa lamaaniin irraa bahuu yoo namarraa baheetiin jedhe wuduu ni badu jennee qabxima duraa san keessa jirraa yoo baay'atellee qabxima duraa san keessa jirraa jechuudha. awdamin takkii dhiiga uumama rabbiin qaama keessatti nu uumee yoo dhiini kun nama keessaa dhabameetiin jedhe namni kara birootii jijjiiramuu gara du'aatitti rakkinni itti argamu yookiin yoo dhiini hir'ateetiin jedhe dhiiga itti barbaadaniitiin akka dhiini isaa guutamee fayyaan isaa kaamila taatu ka jedhan kuni akkaataa malwahiitiin yoo namarraa baheetiin jedhe wuduu'a balleessa innillee dhiini mee fakkeenyaaf yoo irraa dubbanneetiin jenne inni kuni jama'aa dubartii qofatti duuba argiteetiin hallanyeeffamaa dubartiidha warri duuba argitee karaa dhiigaatiin irraa beekamaa tahee uumama rabbiin jararratti uumeetiin jedhe rabbiin gabroota cufarraa wayta waa irra kaaheetiin jedhu fedheetiin qooda godhee fi isaan miidhaaf osoo hin tahinitti uumaa ofii duuba argitee rabbiin fedheetiin cufaa waan adda addaatiin irra kaaheetiin jedha dam dhiiga jechuudha. inni kun jama'aa dubartootaa kanarratti duuba argiteetiin jira jechuu inni kun gara warra dhiiraati miti. hukmii keessa wayta dubbatamu waluma qabamee dubbatamare dhiiga inni kun aga sadiitu duuba argiteetiin karaa amma karaa irraa dubbanne kanaan namarraa baha karaa kana wayta inni baheetiin jedhe wuduuni akka baduu as keessa gadhufa. tokkoffaan dhiiga duuba argiteetiin yookiin dararra baatii yookiin xurii laguu ka jedhan heydii kanaa beekamaa kabaatii keessatti guyyaa 7 yookiin 6 dhufu akkuma uumaa banii aadamiin kaan 6 dhufee kaan 7 itti dhufeetiin jedhu isa dhufu kana jechuudha. inni kun wayta dhufeetiin jedhe wuduu'a illee balleessee wuduu'a bira dabree salaata illee irraa dhaabee salaata qofaa miti soomana irraa dhaabee soomana qofaa miti jaarsa ofii wajjiin bashannanuu irraa dhaabee waan kana cufaayyuu dhaabaa jechuudha. wayta duraa gad dhufeetiin jedhe san wuduu'a yoo qabaatteetiin jettati wuduu'a illee waan amma jenne kana cufaayyuu achumatti gadi dhaaba. innis waan duuba argiteetiin dhiiga jedhamu keessaa balleessurraayi. akkasuma ka itti aanuun dhiiga san qooda dhiigaa keessatti damuun nifaas dhiiga duuba argiteetiin nifaasa dubartii wayta deettuu sababa dahiinsaatiin dhiiga irraa baheetiin jedhu ka ammallee inni kun wayta irra jirtu haga wayta inni irra jiru salaatalleen salaanne soomanalleen soomanne abbaa maatii jaarsa ofii wajjinillee duuba argitee ka isiin hin qananiine jechuudha. inni kunillee itti gad dhufee jennaan wuduu'a irraa balleessa waan lakkoo inni kana cufaayyuu akkasittuyyuu aga yeroo murtaaheetii fi salaatallee irraa ol fuudha jechuudha. akkasuma dhiiga duuba argiteetiin ustahaadaa ka jedhamu qooda sadaffaati. dhiiga ustahaadaa ka jedhamu inni kun yoo itti argameetiin jedhame wuduu'a qofa irraa balleessa wuduu'a wayita irraa balleesseetiin jedhe wadda'atteetiin wuduu'a ofii kaamila gooteetiin wuduun irraa bade jettee wuduu'a tolfattee salaata ofiitti deebiti jechuudha. inni salaata illee irraan dhorgu wanni irraa barbaachisu wuduu'a godhachutu irraa barbaachisa. dhiigni sadiin kunniin akka gabaabbinaan irraa dubbanne kanatti waan duuba argitee karaa lamaan jenne kanarraa tokkoon bahu wayta inni argameetiin jedhamee wanni irraa dubbanne kuni ciftinuyyuu bakkee isaa irraa deeme argamsiisanii wuduu argamsiisaniitiin deebisutu barbaachisaadha jechuudha. dhiiga wayta jedhamu akkasitti qooda isaa wajjiin san keessa ramadama. eega saniiti eega san irraa dubbanne agas irraa baanee jennee au maniyyin takkii maniyyiidha. maniyyiin kunillee bishaan duuba argiteetiin jijjiirama qabu bishaan aadii qulqullii kanarraan ka addaan jiru inni
argaa isaa keessatti duuba argiteetiniin kaan irraa akka addaan jiraatinsaa qaba. Inni kun uumamumaan dhiira keessallee dubarran keessallee warra shamarranii keessallee jiraa jechuudha bishaan maniyyi kun. Inni kun yoo namarraa bahe maal akka inni taheetiniin jedhamu. Duraan duuba argiteetiniin inni kaawwanirraa addaa qooda hedduutu jira. Qooda duuba argitee waan rabbiin uumamaan akka karaa fincaanii kanarraa namarraa bahuu keessatti qooda haga fincaan wajjiniyyuu haga afurii ni ga'a. Inni kanneen keessa warri walitti dhidhiyaatu xiqqoodhaa kuuwwan adda addummaan isaa beekamaadha waan nama dhibullee irraan qabu. Inni bishaan maniyyi jedhamu kuni duuba argiteetiin inni fedhiidhaan namarraa argama, hafuurallee qabaa, akkasuma wayita inni bahullee beekamaadha. Wayita inni argameetiin jedhame yoo inni namarraa baheetiin jedhe wuduuni duuba argiteetiin namarraa badeetiin jira. Akkasuma qaamallee dhiqachuullee wajjabsiisaa jechuudha inniin kun. Inniin kun qaamallee dhiqatu wajjabsiisa, wudu'a bira dabree qaamaayyuu dhiqatiinsi gadi dhufa jechuudha. Wayita inni namarraa bahu inni kun beekamaadhaallee akkasuma duuba argitee utaaliinsaan bahallee hafuura isaatiin illee beekamoodha. Saniifuu inni ka akkanaati jechuudha. Dhiiratti irraallee hin baha, dubartii irraallee ni baha. Ni'imaa rabbiin duuba argiteetiin hedduu namaatiif kaaheetiin jedhe osoo inni argamuu dhabee duuba argiteetiin horteen ilmaanii wanni jedhamu kuni argamuu hin dandahamu. Ni'imaa rabbiin qaama keenya keessa uumeetiin jedhe eega uumame immoo akkamitti akka ibaadaan hin bannetti bakka isa itti eeggachuun barbaachisu beekutu nurraa barbaachisaadha. Isa kana jechuudha kamaniyyi jedhamu kana jechuudha. Inni kuni gara hukmiititti wayita deebineetiin hin jenne hukmiin isaa xaahiraa jedhan. Maniyyiin kun hukmiin isaa xaahiraa dhiqatiinsa wajjabsiisaa yoo duuba argiteetiin hocurra inni bu'eetiin jedhe nazaafamaa fi qulqulleeffatumaa fi malee hukmi akka najisaatitti waan dhiitu hin qabdu jechuudha. Hoccuu kee qaama kee immoo wayita inni nama argameetiin jedhame dhiqachuun barbaachisaadha, waajibaa jechuudha. Maadaama bishaan jiruun eega janaabaan yookiin duuba argiteetiin maatii wajjin ciisuudhaan yookiin haala manaa maatiin akkaataa ta'een duuba argitee waan argameetiin jedhame bishaan dhiqachuun waajibaa jechuudha. Hukmiin isaa xaahira jennee karaa gabaabbinnatti achitti irraa buuneetiin jirra jechuudha. Nama cufattuyyuu ni argama, waan dhiiraa fi dhalaa cufarrattuyyuu argamu jechuudha. Kana akkasi beekuun nurraa barbaachisaadha insha Allahu ta'ala. Ka itti aanu maniyyi eega jedhamee san irraa dubbannee jennee mazii ka jedhamu. Mazii jedhaniini afaan keenyatti afaan irraa amma ibsaa jiru kanatti mi'aan mi'oo jedhaniini warroonni kitaaba wayita sharrahanii irraa yookiin afaan oromootti wayita deebisan mi'aan mi'oo jedhaniini akkasii ibaaraa isaa irra kaanii. Inni kunillee homa karaa maniyyi bishaan maniyyi bahu kanaan namarraa bahurraayyii tokko jechuudha. Karaa makanaan waan argamurraa takka jechuu inni kunis. Inni kun bishaan xochee tokko ka bahu jechuudha. Fedhii laaftuu biratti ka bahu jechuudha. Bakka akka taphatiinsaa fa'aatti akkasuma faallaa akka kamaniyyii saniin faallaadha. Utaaliinsan qabu hin beeksisuu wayita bahullee achumaan booda ofirratti argan malee akka kaanii wayita inni bahe ofirra beekuu hin danda'u namni. Booduma ofirratti arga fa'a, hoccuma maxxana fa'a, adda addummatu keessatti jira jechuudha. Xocheedha akka kaaniitti miti fedhiin isa xiqqoo biratti baha jechuudha. Wayita fedhiin xiqqoo jirtu argama akka kaanii humnaan utaaleetiin hin bahu jechuudha. Inni kun zaa'id duuba argiteetiin wayita dardarummaa wayita warra shamarranii deebisee ka dhiiraa deebisee hedduu sanitti hedduu baay'ata. Hedduu baay'ataa jechuudha. Wanni irraa barbaachisu waan rabbiin nama argamsiisee jedhe kana karama shar'iin karaa gooteen akka ibaadaan nama jalaa hin banne beekaniitiin haga addunyaa irra jiran tana ibaadaa tana geggeeffatuyyuu irraa barbaachisaadha jechuudha. Inni kun wayita namatti argameetiin jedhame. Wayita inni nama argameetiin jedhame maal barbaachisa? Wanni barbaachisu inni hukumiin isaa najisa mazii kana. Inni najisa. Bakka inni tuqeetiin jedhe dhiqutuyyuu irraa barbaachisaadha. Akka riwaa Abii Daawud keessatti illee argameetiin jedhame itti naqi jedhe Rasuul alayhi salaatu wassalaam bakka inni gahee fi cufatti fafacaasii jedhan bakka inni tuqe san dhiqutuu barbaachisaadha jechuudha. Wudu'a balleessa. Qaama dhiqatuu hin argamsiisu. Qaama dhiqachuun isaaf hin jiru. Wanni ni sabachiisu wudu'a, wuduuni badeetiin hin jira. Wudu'a waddachuu barbaachisaadha.
dabalaniinsa waan inni qabu bakka inni tuqeessaan dhiquu barbaachisa akka maniyyi xaahiraa sanii jedhamee ilaalamu. Maniyyoo xiqqoon isii yoo hoccorrallee jiraatteetiin irraa dhiquu dhabdeettiin hin jette yoo ittiin salaatte salaanni suni hin jiru jettee hukumii najisaa ittiin kennitu. Xaahiraa asliin isaati. Kun immoo bakka inni tuqeessan dhiquun laazima barbaachisaadha jechuudha. Wudu'a barbaachisaa kanatu irraa jira jechuudha. Innin kun akkana jedhanii hukumii isa kana. Kunillee karama amma jennu kanaan karama fincaanii kanaan kan namarraa argamu jechuudha. Wanni barbaachisu waan rabbiin namarra uume kanarraa addaan beeku barbaachisaadha. Hukumiin isaallee akkuma inni adda addummaan jirutti adda addummaa qaba. Itti aanseetiin ka'aanu bishaan duuba argitee karama fincaaniitiin namarra argamu kana wadyii ka jedhamu. Ka maqaan isaa wadyii jedhaniini. Inni kunis duuba argiteetiin bishaan adii gara booraatti hirkatu hafuura hin qabu. Inni kunis waytiin inni argamu eega fincaan boodaa dhufa. Fincaaniin booda argama inni kun. Kuuwwan fincaanii walitti rarra'u. Adda addummaa addaan fagoodha. Waqtiin inni bahuu fi yeroon isaa adda addummaa qaban. Kuni baadal bawliiti. Eega fincaaniitiin booda argamaa jechuudha. Inni kuni hukumiin isaa najisa hukumi fincaanii qabaa jechuudha. Fincaan kana eega namarraa baheetiin jedhe faanuma isaa irraa akkuma waamamaa duuba argitee waan tokko baadara dhufu isuma boodarraan gad dhufa hukumiin isaa hukumi fincaanii qabaa najisa dhiqutuu barbaachisaadha jechuufira. Wanni beekuu ni dandahaniin abbaan ofirratti ni argaa. Fincaan akka adda tahe ni beeysa isarra. Waytanii dhufeetiin jedhe wanni kun akka fincaan hin tahin abbaan ofirratti ni beeka oo xiinxalleetiin hin jedhe. Xiinxallee yoo jedhe beekuu danda'a. Kaasatan wanni kun hedduu kan irratti dhufeetiin hin jedhu warroota duuba argiteetiin baala jimaa jedhaniin tana isii duuba argiteetiin xabiyaa isaanii tahee aadeffataniitiin isii qamaan kana yeroo hedduu irraa fidaa wanni kun. Irraa fidaa warri sunillee hedduu duuba argiteetiin hin beekanii warroonni biraa irraallee wanni irratti argamu ni jira. Warra dubartii irratti illee ni argama. Wanni kun duuba argiteetiin maa argametti gaafiin hin jirtu. Rabbii qaama namaa uumeetu nama keessa uumeetiin hin jedhe. Wanni irraa barbaachisu hukmi waan kanaa beekaniitiin akka ibaadaan hin banne godhutuyyuu nurraa barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu hukmiin isaa hukmii najisummaa qaba jechuudha. Ba'aada fincaanii argama jechuudha. Inni kuni akkasi beekaniitiin addaan beekutu irraa barbaachisaadha. Namni garee yoo ba'aada sanii inni argame ree fincaaniin adda addummaa qaba jenne hin addaa tahin boorata jenne sila dhibee wahiittu na qabaa jira jedhee fa'a akkasillee duuba argitee namni fahamuu irraa mala uumamaan akkasitti innillee bahuun namarraa argamu tokko irraayi jechuudha. Isa kana jechuudha. Eega wadiiti ka itti aanne irraa dubbanneettiin hin jenne fincaan immoo beekamaadha yoo kan namni jirtu nurraa beeku hukumiin isaa najisaa yoo inni argameettiin hin jedhamne wuduuni badeettiin hin jira wadda'achuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa lamaanii waan namarraa bahu jenne karaa fincaaniitiin qabxii waan haga afur moo hagam geettuutu duuba argiteetiin argameettiin hin jira. Kuni cuftu nuyi waan wudu'a balleessu waan immoo beekuun nurratti barbaachisaati. Akkasuma maatii kennaa fi ijoollee kennallee waan barsiisuun duuba argiteetiin hedduu nurraa muhimmiiti. Baarakallahu fiikum. Qabxii duraa keessatti waa haganaatu duuba argitee wudu'a namarraa diiga jechuudha. Qabxii takka jennee dubbannu keessatti waan haga kanaattu namarraa balleessa. Qabxiin dameen dhiigaa addaan qoonne suniin dubartoota qofa harkaasiidha. Taboodaa tuni dhiiraaf dubartii irratti illee waan argamu jechuudha. Mazziillee ni argama, maniyyillee ni argama, wadiillee ni argama, bawliin fincaanillee ni argama. Afranuu yoo warra dubartiitii fi warra dhiiraa irratti illee waan argamurraa jechuudha bilaa shakkin. Qabxii haga kanaa duraa keessa waan haga kanaattu wudu'a namarraa balleessaa jechuudha. Kanarratti daliilli mee silaa akkanatti gadi guurte ragaa maalirra qabda yoo ka jettan taatanii jecha rasuulaati alayhi salaatu wassalaam qaala لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ تكون كيسان دوبر جتاتنين ربي نهن كيبلو صلاة تكون كيساني يو إني حفورة بافتاتنين جد حفورة هاجرم تومالي وانكو وان أكا دوبر جتاتي سبك براتي تبين فمكانان جرا شوفتي كراكنا وان أرقميتنين جرمي أكا إني بلسيتنين جرمو قصبتها حتى يتوضأ هكا وضوء قرأتوتي
karaa lamaan kana keessa waa argamnaan salaanni hin jiru wadda'achuun irraa barbaachisaadha jechuudha. Baarakallahu fiikum. qabxiin duraa akka kana fakkaatti jechuudha. qabxiin duraa wanni wudu'a namarraa balleessu akka kana fakkaatti. Mee qabxii lammataati yoo dabarreetti hin jenne darsiin ta qilleensarraati hedduutti dheerataatti duuba argitee keessaan gallu. qabxii lammataa waytalaalleetti hin jenne waan wudu'a namarraa balleessu keessatti zawaalul aqli. aqliin namarraa deemuudha. aqlii tana wayta shuruuxa salaataallee dubbannu, shuruuxa wudu'aallee dubbannu, wayta cufaayyuu waan cufaa wayta irraa dubbanneetti hin jennu al-aqluu jenna lamaffaarratti. aqliin jiraachuu majnuuna maraata shari'aan amrii takkarra keetteen jirtu qalamni irraa fuudhameetti hin jira. uzriin duuba argitee isa irratti hin godhamuu jechuudha. aqliin jiraatu zawaalul aqli aqliin deemuudha jedhe. aqliin kuni wudu'a diiga bizawaalil aqli aqliin namarraa deemuudhaan waan wudu'a diigaattu gad dhufa. maraatumni akka argamu akka machaa haa ta'u akka irribni ulfaataan isarra qubatu yoo irriba laafaa hanfallee taateetiin hin jedhamte akka wudu'an balleessine hadiisan sabateetiin hin jedha. wudu'a duuba argiteetiin qaama kee haga hafuurri sirraa bahu ati dadhabdeefaa hafuurri sirraa bahu irribni guddachuu irraa akkasi gafiidu jechuudha. yookaan immoo irriba laaftuu xiqqooma isii muusayinsaa صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أنس الرضيفمي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رفنيتنين إيغاني أچين بودا كسلاة تاني وضع تاني إني سني حديث أو مرة أصماتا أنا كان متادا دي كبتانيتنين إكو إسيدو برغتيتنين وان إربا قدامتي مغاتي إكو جرمتو تانا akkas turan yoo xiqqoo tana taate akkan balleessine hadiisa kanatu akeekaa. irribni kun immoo ka qajeela rafee urnuma duuba argiteetiin qaama isaa dadhabsiisu santaanaan gara duuba argitee wudu'a diiginsaatti deema jechuudha. namni rafnaani yoo ijji rafteetiin jette izaa namatil aynaan istata'al wikaa'uu jedha hadiisni. ijji lamaan yoo rafteetiin jette hidhaan lamaan hiikattee jirti jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam. hidhaan lamaan sabiilayni ammarraa dubbataa jirru kana jechuudha. irribni gad dhufnaan sababa waan wudu'a balleessuu gadi fidaa jechuun mataa rafuu isaatiin miti isatu yoo rafaniitiin irriba guddaa keessa seenan achirraa waan wuduun badu gadi fida kunoo jechuu. kanaan aqliin duuba argiteetiin yoo deemteetiin jette akka duuba argitee wuduun badu irraa akeekaa jechuudha. namni yoo maraataallee taheetiin jedhame yoo machaallee taheetiin jedhame aqliin irraa deemnaan wuduun illee irraa kutaa gara birootittuu deemtee jirti gaafsan dubbiini. qabxiin lammataa isa kana jechuudha. wanni duuba argiteetiin wudu'a namarraa diigu isa kana. irriba guddaa rafnaan wuduuni akka badu irra akeeka. irriba xochee rafnaan akka hadiisa kanaatitti akka wuduuni hin banne irra akeeka. akka kanatti beekuun irraa barbaachisa jechuudha. qabxiin lammataa isa kana waan wudu'a namarraa diigurra. qabxiin isa sadaffaa waan wudu'a namarraa balleessurraa massul farji bilyadi qubulan kaana oo duburan. namni qaama ufii kana duuba argiteetiin tuquu harkaan tuquu karaa duuba argitee fincaan irraa bahu tuuyxee karaa kaan tuuyxee harka kee kanaan qaama kee kana tuquudha. karaa sabiilayni karaa lamaan jenne kana karaa wanni wudu'a balleessu irraan dhufu kana harka kee kana gara keessaatiin yoo tuuyxeetiin jette wuduun sirraa bada. wuduun sirraa bada yoo haa'illee hedduun jiraatin. yoo wanni hedduu harkaatiif hedduu awraa keetii kana sattaru akka hoccuun hedduu si jiraachuu akka surreen hedduu si jiraachuu akka hoccuma wahii marxoon hedduu si jiraachuu yoo wanni akkana hedduu jiraatte malee ati akka keetiin akkasitti tuuyxeetiin jennaan wuduun sirraa badaa jechuudha. wuduun sirraa badaa. lamaan irraa karaa lamaan irraa tokko yoo tuuyxeetiin jette ka fincaan irraan bahuu fi kaan illee yoo tuuyxeetiin jette wuduun hin badaa eeggachuu irraa barbaachisaadha jechuudha. karaan hadibni kun hedduu irratti haasoon irraa jiraata. hadibni duuba argiteetiin karaan irratti deemaniitiin jedhan yoo haa'ilaan maletti satriidhaan maletti waa hedduu jiraachuun maletti qaama kee kasaalaa kana tuuyxeetiin jette wuduun akka baduu bakka hedduu irraa dubbatameetiin jira. sahih ibnu hibbaan keessatti illee wanni kun bihaa'iliin jedhameetiin lafziin isaa dhufeetiin jira.
yoo haa'ila kana malee tuqaniitiin jedhan akka wadda'achuun irratti barbaachisu shakkiin keessatti hin jiru wuduun ni badaa jechuudha waan wuduu balleessuu irraa jechuudha qaama ofii akkasitti tuqaniitiin jechuun na'am qabxii wuduu balleessitu irraa isin takka tanaa jechuun tunillee waan hedduu ofirraa eegan yeroo akkana jennu kana fakkeenyaaf haawwatiin warroonni duuba argitee ilmaan qaban yoo ijoollee qaama dhiqan wudu'a yoo qabaatan osoo dhiqan bakka duuba argiteetiin qaama saalaa tataa'imanillee taateefillee uumamni duuba argiteetti qoma tana guddata yoo tuqaniitiin jedhan wuduuni akka badu xixiqqoollee akka badu irraa akeekaa jechuudha eeggataniitiin yookiin eega dhiqanii irraa baaniitiin jedhan waddaachuu irraa barbaachisaadha jechuudha akkuma san yoo ka du'aa dhiqanoo janaaza yoo dhiqaniitiin jedhan qaama saalaa duuba argitee yoo tuqaan si argameetiin jedhamu taate hoo yoo sanillee hin badaa jechuudha hedduu aslannuyyuu wayta silaa qaama janaazaa dhiqaniitiin jedhan waa harka godhataniitiin satiriin hedduu jiraachuudhaan duuba argiteetiin akkasi dhiqaniyyuu hochuun harki suni yoo akkuma reef jennu inni qofti itti maxxanuu dhabe yoo tuquu dhabeetiin jedhame rakkoon irraan jiraatu alhaasil akka balleessu yoo haa'illi hin jiraatin yoo satiriin hedduu hin jiraatin akka balleessu sanillee duuba argiteetiin irraa jira jechuu karaa sanitti beekaniitiin irraa eeggachuun waan irraa barbaachisaati jechuudha warroonni gariini asirratti akka gaafiititti warra duuba argiteetiin gaafii fa'anii yaada babarreessaa fi waan adda addaatiin gadi lakkisuu fa'atu irraa jiraata maal jedhan beeyta yeroo asiin duraa keessatti wayta hadiibni agarra yookiin duuba argiteetiin nu babal'ateetiin jedhin keessatti duuba jaartii ufii namni yoo tuqeetiin jedhe harkumaan osoo buna kennaafii jirtu osoo shaayii kennaafii jirtu yoo harkaan tuuxeetiin jedhu wuduu anarraa balleessitee jedhaniitiin akkasii dubbatan jaartii isaa tama birootuuyyuu yoo jenneeyyuu yoo duuba argiteetiin harkaan isiin tuuxee jettu wuduu qabaanarraa fagaadhu wuduu anarraa balleessite jedha jaartiin ufii wuduu namarraan balleessitu wuduu namarraan balleessitu rasuulli alayhi salaatu wassalaam سي بخاري كيستي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسائه ثم خرج للصلاة غريد برتوتا يسادون غتيتنين ايغسني غا صلاة بهجة يوضع اني قسم الصلاة جد دون غتيتنين بهجة تركان تقولي في رسول الله صلى الله عليه وسلم كإلمي قدون الرغن نروبا جرتكوني دون غتيتنين وسو وداتين قسم غرا صلاة به قبايو يسين نتويتتنين جت وضوني بادي جر وضوانا رابا الليسيتي جراني دون برغتيتنين اكاسيتي waan akkasii dubbatamaa ture wanni sunis hoyta hadiisa walif fidaniitiin jedhan akka isiin sawaaban tahini sawaabni yookiin irra karaan filataman karaan qajeelan karaa rasuul irra dalageetiin hin beekan jaartii ta'e yoo salaamteellee baate yoo dhungatteellee baate wanni wuduu asirraa balleessu hin jiru laakiin waan ati si eeggattu jira an akkay jennaan waan biraatitti seentee akka rakkoon gadi dhufe akkamii yoo jedhe yoo dhungatteetiin katasa bishaan sirraa qabuu taate wuduun sirraa bada qabxii duraa sanin nu deebisaa karaa lamaanirraa waan namarraan ba'e jedhe yoo dhungatteetiin bishaan kasirraa bahu taate sababa dhungoo kanaatiin bishaan sirraa baheetiin wuduunii sitti argamaa jechuudha dhungoon tuni balleessitu qaamni addaa si socho'ee yookiin duuba argitee fedhiin addaa si argameetiin achirraa yoo asirraa baaniitiin jedhan wanni ba'e sun balleessaa wuduu'aatitti deemaa jechuudha karaa saniin bakkoota waayita waagee geessamu kana keessatti waan garii quwwaa akka rasuulaa duuba argiteetiin quwwaan keenya gasin ga'u rasuulli dhungatee akkasitti baheetiin argama dhungoon hin balleessitu ammallee waan inni jedhaatiin jiru jaartii ta'e salaamuun dhungachuun hin balleessu laakiin waan achiin booda sitti argameetiin jedhame yoo kawaasirraa baasu taate uduu asirraa diiga malee jaartiin ta'e uduu hin balleessitu ayyeeta tanikaata irraa qabdu akkasi dubbiin tanikaa kan qabne yoo si tuuxeetiin jettoo tanikaa hin qabne tasa yoo tuqaan si argameetiin jedhame silaa asilitti beeytaatii ajanabii warni kan irra hin jirre salaamulleen waan adda addaa jechuulleen hedduu jajjabaa waan jajjabaa jedheera dubbate rasuul alayhi salaatu wasalaam sabila sanirra duuba argiteetiin dubartii takka salaamuurra kazaraa sibiilaatiin duuba argiteetiin mataa keessa dhaaniitiin jechuutuyyuu irra jajjabaa akka jedheetiin jedhame waan jabduurra dubbate achitti rasuul alayhi salaatu wasalaam sanii cafaquturra jajjaba'e san tura laafataa jedhe tabiraa karaa ajanabummaatiin dubartoota biraa tanikaa irraan qabne yoo isin situuxeetiin jette isilleen wuduu asirraan balleessitu wanni isiin balleessitu waan addaati baaba kanatti
karaa ajanabummaatiin karaa rabbiin duuba argiteetiin ajanabiidha addaan fagaatisa isinii jira jechuutiin wal tuqinsi karaa saniin diliin irra jirti malee isillee yoo tuuxeetiin jette odooni waan hin bada jedhanii irra argamu irra hin jiru jechuudha. Yoo sababuma kanaan akka ammareef jedhu sun warra gad dhufaniitiin jedhanii malee. Saniifuu yoo wanni takka karaa nasiitii wayita deemaniitiin jedhan irra duuba argiteetiin quufa namaa taati yoo karaa birootiin deemaniitiin jedhan akka aqliititti hirkattee duuba argitee nama hin geggeessitu jechuudha. Saniifuu duuba jaartii ta'e wayita udu'aaf deemtu salaataaf deemtu udu'a narraa balleessite jette deebiteetiin waan wadda'attuuf hin qabdu jechuudha. Deebitee waan wadda'attuuf hin qabdu jechuudha. Na'am akkasanii jechuudha qabxiin isiin duuba argiteetiin sadaffaa waan udu'a namarraa balleessurraa waan akka kanaatii jechuudha. Waan biraa yoo nasiin zaahirri ittiin argamini akkasumaan duuba argitee udu'a balleessa jedhaniitiin waan irraa dubbatamu hin argamu. Qabxiin afraffaa yookiin isii gara dhumaatitti deemaatiin jirru waan udu'a namarraa balleessurraa aklu lahmul jazuuri jedhan. Foon gaalaa nyaachutu yoo udu'a namarraa balleessa. Foon gaalaa nyaachutu yoo udu'a namarraa balleessa. Foon gaalaa yoo nyaataniitiin jedhan udu'ni namarraa bada. Foon gaalaa nyaannaan udu'ni namarraa bada. Hadiisaan sabate duuba argiteetiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa Jaabir ibn Samuraa keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhe namni tokko rasuula gaafate atawadda'u min luhuumil ganami jedhe foon duuba argiteetiin gaalaa irraanii waddadhaa jedhen qaala foon re'ee irraanii waddadhaa jedhan qaala in shi'ita fatawadda wa in shi'ita falaa tawaddaa jedhen yoo feete waddadhu yoo feete dhiisii jedhen sunni yooma irkise duuba argiteetiin kare'ee rakkinaan qabu qaala atawadda'u min luhuumil ibil foon gaalaa yoo nyaadheetiin jedhe irraa waddadhaa jedheetiin qabu qaala duuba argitee achirran maal jedhe rasuulli na'am fatawadda'a min luhuumil ibili jedhe waddadhu foon gaalaa irraa waddadhu hin balleessaa waddadhu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam foon gaalaa hin balleessaa jechuudha. Foon gaalaa udu'a namarraa balleessaa eeggatu irraa barbaachisaadha jechuudha. Yeroo akkana jennu kana foon hin balleessa aanan isaa hoo maraqni isaa hoo kunniinoo diigaa udu'a diiga udu'a duuba argiteetiin hadiisa biroo keessatti ka warra sunanaa keessatti ka gaalaa ka aanan isaa hin balleessa ka jedhu da'iifaa aanan duuba argiteetiin waan hin balleessa jedhamu kuni foon qofa dubbatamee hin balleessa waan jedhamu hadiifni isaa hin irratti hin jiru. Isaa fi maraqaa fi aanan isaallee duuba argitee hin balleessa waan jedhamu nasiidhaan irratti duuba argiteetiin foon qofa dubbatame malee irratti hin dubbatamne. Saniifuu foon yoo nyaataniitiin jedhan uduuni akka namarraa badu. Foon yoo nyaataniitiin jedhan uduuni akka namarraa badu beekuu irraa barbaachisaadha. Eeggataniitiin akka uduun sanii yoo mana namaa dhaqanii yaamsa wayii dhaqaniitiin jedhan foon yoo nyaataniitiin jedhan ibaadaa ofii jala bu'ee abbattoo yaata ani hin beeku nyaadhe jedheetiin akkasumatti ka'een salaatu foon kun kamaal irraa tahe jechuun barbaachisaadha. Osoo gara biroo deemuun tahinitti ka gaalaatti moo ka re'ee jedhanii gaafachuun waan duuba argitee bayaan irraa barbaachisurraa akkas eeggataniitiin akka duuba argiteetiin ibaadaan namarraan hammaanne eeggachuun irraa barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Darsiin teenna tawaan udu'a balleessuu irraa haasoynu gabaabbinaan akka kana fakkaatti waan gara nasii irraa mul'atirra na mul'atirra waan isinii dabarsu aga kana irraa argadhee jira. Kan duuba argiteetiin kanasiin irratti na mul'atin aganuma irraa gabaabbadhee waan duuba argiteetiin nu dhageeffattanii fi jazaakumullahu khairal jazaa. Baarakallahu fiikum. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.